السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقنتو دعوتو دو إيافنو ودو إيافنو قبلني ديانة جرا ودو وجينا إيافتا دام إيافنو أرانتنا تنخيشت مركز أجايبا مركز أنوار المساير أستاذ خيني خبا جماعة في جارتما أستاذ جبريل هم دي فمخ إيافنو تا قطو مرانو فتوفان أفير خينيا akkuma beekamu markazni Anwaarul Masaalik waraabbii online mootiin barumsa diin islaamaa kannaa akka ture nuuf himanii jiru. Barumsa inni achi keessa kannaa jiru keessa quraanaa fi huruufaa fi shuruuxa salaataatii fi aqiidaa fi hadiisaa fi kan kana fakkaatan kannaa akka jiru nuuf himanii jiru. Walumaa galatti yeroo ammaan tana markazni Anwaarul Masaalik bifa bareedaa fi bifa nama hawwataa ta'een barumsa kannaa akka jiru saayinsii nuuf himanii jiru. Kanneen hanga footoo duutii guutuu saamaameen akka itti aanutti nuuf dhiyeessa daawwannee walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyafannoon ta'e guyyaa irraa gama markaza Anwaarul Masaalik akkuma asitti agartanii yuunifoormii isaanii pirfaalli isaaniitis kana ustaaziin isaanii barsiisaan isaaniitis kana fakkaata walumaanuu gama sagantaa hanga xumuraan faana bu'a. Iyyafannoo iyyataa kan ziyaaraa bule iyyanii barreeffadhee mana bahee ergaatii an dhufee ani nagee baltuu laata jechaan gaafii toona deebiftanii. Imalli keenya kan guyyaa irraa markaza Anwaarul Masaalik konkolaataa isaanii kan kaffaltii raabili isaa liinkii erganii gadi seennee jirra hanga xumuraan nu faana turan afeerraa keenya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ربي جاء بسم الله الحمد لله وبه الحمد لله وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. دران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ جبريل برسيسا مركز أنوار المسالك بغانا غانو دين جيتشون بربادا مي أستاذ إن شاء الله تيان سودان مركزني خيسان إرغاهم دايا هنغان كماري رجرا برنوت بفا أكامين كنا جرا إن شاء الله كبابين أنه ما يسرين جن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرفو بغانا غانو تاني سنين جنة أبني كان كينيا الحمد لله إرغاهم دايا جري دي وقا غيرا إيغا وقا غيرا جري namoota baay'ee as keessatti kitaabni illee baratamaa ture. Deebi'ee ka hurufa buusee turellee ammallee ka eebbifamuu deemu baay'eetu jira. Kan quraana buusee jiru baay'eetu jirani ka as keessatti fixanii asis jiran ka asiis fixanii deemanillee baay'eetu jira isiniin jedha. Ammallee ittuma jirra warri kaanillee itti jiran inshaallah. Okay. Mee barumsa maal fa'aa as keessa kannaa jirta inshaallah gabaabinaan tanaas nu himaa jira barumsa gosa barnoota as keessa kannaa jirta inshaallah nu himame. Gosni barnoota as keessatti barannu quraanni ni qara'a murteessaadha sharxii salaataa arkaana isaa waajibaata isaa waliin nawaaqida wuduhaa kalaa ilaaha illallah hundumaa waliin ni baratamaa as keessatti ismiin jedha waan fedhanuu ni jira alhamdulillah. Egaa ka ammaaf kennamaa jiru kana ka dhufu immoo akka ajaa'ibaatti kara hundaaniyyuu simachuu ni dandeenyaa isiniin jedha waa hundaaniyyuu alhamdulillah. Waaw maashaallah tabaarakallah waan bareedaadha. Okay inshaallah kallattumaanuu mee ati Ustaaz Jibriil akka gartee barsiisaa markaza Anwaarul Masaalikitti ustaazan imootii fi barattoota imootiif maal laamtame inshaallah. Akka nam takkaatti ani akkini kan hin dhaamuu fi ustaadanii ni jabaadhaa jazaa keessa rabbiin jannataan isiniif haa kaffaluun isaaniin jedha. Lafaati guddaa lafaa'utti jiranii ganamarraa galgalarraa yeroo hunda jireenya waa hundaa baataa lafaati guddaatti jiranii jazaa keessa rabbi jannataan isiniif haa kaffaluu jabaadhaadha. Amboo akkuma baratu jirtan akkuma barsiisu jirtan ifiifillee akka of hin daganne ofiifis akka of hin daganne baratamuu qaba ofiifis barsiisuu bicha akka hin tahamne bakka hin gahamne hunduun jedhaani akka barattootaatti immoo barattootaani jabaadhaadha baradhaadhaan isaaniin jedha isaaniinis yeroo isaanii hunda itti kennanii sa'aatii isaanii itti kennanii rakkoo isaanis bal'ina isaanii hunda itti kennanii barnoota isaanii bakka jiranitti olola deemu hunda soo dhagahuu hin taane olola baay'eetu jira waan deemu maqaa balleessii ustaazan imootii fi
isaan kana Okay, inshallah itti aansuudhaan mee akka gartee olollee deemaa jirutti imoo keessatti dhiirtiin barattu yookaan markaziin dhiiran simatu dhiirtii hogga barachuu dhufte riimuuf godhanii shamara malee jedhan mee barattoota dhiiraa isin barsiisaa jirtanii amma? alhamdulillah kunan argitanii kun akka ajaa'ibaatti jiranii. Akka gartee barsiisaa markaza Anwarul Masaalikitti hawaasa Islaamaa hundaa fi akkasuma iyyaafataatis ta'ee daawwattoota iyyaafataatiif maal laamtan inshallah? Irra caalaan keenya alhamdulillah baratutti jirama. Garuu haa baratamu barnoota bakka jirtanitti warri rabbiin ni'imaa itti oolee keessumaa onlaayinaa kana laaffisee fi jiru bakka jirutti barnoota isaa akka jabeeffatu tiiktookii fi feesbuukaa adda addaa duukaa waan hin taane duukaa akka shaagalamtanii yeroo keessan if jalaan gubne beekamtiin tiiktookii feesbuukaa aga bootaa shabakaa hin jirretti bootaa shabakaa jirtanitti inni kan akiraa kun qabriillee yoo deemtanii jettan isinii waliin jira ka diiniidha. Duniyaa bichaa irratti mitiiti jabaadhaa gara diinii keessanii deebi'aa barnoota keessan jabeeffadhaadhaan isiniin jira. Akka iyyaafataatti illee jabaadhaadha. Itti fufaadha ammallee markatoota jiruu fi rakkoo markatoota adda addaa keessatti sobee olola adda addaa ustaazan irratti deemaa jiru. Waan adda addaa deemaa jiru kanaafi ammallee deemaatii sagalee haqaa nuuf baasaadha nu jabaadhaadha isinii wajjin jirraa isiniin jenna. Okay, mashallah tabarakallah galatooma ulfaadhaa isiniin jenna inshallah marhaba mee amiira markaza Anwarul Masaalik inshallah mee eessa jiran maankii nu banachiisaa mee? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي هيا بلدي تانية فلمتو أميرة مركز أنوار المسالك ما إن شاء الله مركز هنست بفهم كيم بروم سبرة تاجر تن جبابنا إن شاء الله نوفي مه. أوكي. لا هو ما شاء الله بروم سير من ترتيبه ما مبرتها الرالي الحمد لله. وأنت نراك الناس اللي ينجروا يوم تو في التقيبو من الرعاف نملي. اوكي ati erga as keessa dhuftee jijjiirama fidde ni qabda yookaan jijjiirama fideettee ni yaadda. Mee erga as dhuftee maal fa barachaa jirta hangam takka baratte mee akka? Egaa na dhufe quraana aliifu marraa jalqabee manqaree irratti buusee ammaatti moo barataa marra waan irraa barbaachisu hunduma isaa shuruuxarraa kaasnee jechuudha. Okay, mashallah tabarakallah waan bareeddu. Mee akka fakkeenyaatti akka agarsiisaatti shuruuxa quraana jettee inshallah mee shuruuxa salaatarraa waa xiqqoo nuuf eeruu dandeessaa? الإسلام شروط صلاة سجلي دلاغان صلاة وسجلي الأول الإسلام إسلام ما قباتشو ثاني والأكل وأكلي قباتشو ثلاثة والتميز والدم بيكو والرابع ورفاه الحدث وان ودو في قام دقچو برباچس ofirraa xumuruu shanaffaa waizaalatu annajasaati uffataa fi bakka salaataa qulqulleessuu. Waan bareeda maashaallah tabaarakallah. Warra gartee barachuutti hin jiru obboleeyyan keenya warra shabakaa isaanii bakka hin taane fixaa jiruuf maal dhaamtachi? Amma hin dandeetti kuttaama baradhaan jedhaa jira kaayyoo isaa kan nuuf dhageenyu faa kan nuuf hin dhageenye. Kottaa baradhaan jedha. Kun hundi keenya duraan achuma jirraa bakka sanaa immoo bakka kanatti deebinee nullee sadarkaa kanarra jirraan jedha. Okay, maashaallah tabaarakallah waan bareedaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu nagummaa ustaaz. Wallahi naga alhamdulillah fayyaadha isin. Fayyaa galata rabbii anaa dhugu bagana kaan dhuftani. Marhaban anaa eeggamu bagana gaanna edan jechuun barbaada. Maashaallah tabaarakallah ayaan keessa yaadu nama jajjabeessu yaada barsiisaaf barataa jajjabeessuuf maashaallah bagana kaan dhuftani. Bakkuma hundanuu gaa. Okay. Barakallah galatooma ulfaadha. Okay, mee obboleessa keenya obsaa markaza keessan kana keessatti isin akkamiin barachuu jirtan inshallah gabaabinaan nuuf himi. Maashaallah tabaarakallah erga gara markazaa kanatti waa hedduu jijjiiramne eegasii waan adda addaa ilmi adda addaa gahee dabarsina alhamdulillah arga dhufne immoo
وأن دور فراكم نيم مغرب وهذا دور فني أركانس إن شاء الله بركار مجرى قال الحمد لله جيرا مقام نكرو متانغي جيرا مقام لغسي بكنتاني والله فيلم داسات كنا رفاتين نمالي أما موغل الحمد لله غير تربي والجيجا saati kamiinuu markazuma keessatti argamaarraa inshaallah amma rabbiin laaftettidha kan jiraannus nama jala kuma bareeda jirran jira galata rabbii. Waaw maasha Allah tabarakallah. Inshaallah namoonni gariin markaza imootti dhiirtiin barattu dhiira riimuuf godhan dhiira yoggasiin dhufte jalaa riimuuf godhan shamara malee qeebalanii ja'aa jiru. Mee inshaallah isin dhaamsa akkam qabdaniif uummata sanii. Warra kijiba kanaa ofuun gaafatu gaarraba of eeggatanii guyyaa borii salaatanii bitanii wayyaa warra kana oofan immoo garuu markaza seenanii ilaalanii waan markaza keessatti deemaaru ilaalanii barumsa kana baratanii mi'eeffatanii garuu jarri nuun soobbatanii itti deebi'u hin gaabbuun jedha akka gootti garuu immoo haa deebi'anu warra akkana jedhanii ustaazotas maqaa baasanu rabbiin jara qajeelchu garuu waraabessi waa nyaatu tokko akkuma hunda jedhanii garuu kanaafuu warra akkanaa rabba qajeelchu jedha. Karma jennaa inshaallah. Gara markazaa deebi'aa garuu laalaa jennaa warra akkasiiti. Waaw maasha Allah tabarakallah waan bare. Kabajamtoota daawwattoota keenya iyyaafannoo teenyitaarraa harmaan golobna hanga iyyaafannoo biraatti walitti deebinu nagee rabbii keessanuu jiraata.